hordoftoota OBS kun Dhamdhama Muziqaati. Dhamdhama Muziqaatiin har'aan tana kan jirru biyya goototaa Baaleen keessa jirra, magaalaa Roobee. Akkami Roobee jedhan? Roobee bareedduudha. Akkam jettu Roobee? Roobee akkuma argaa jirru bareeddeetti. Haalli teessuma ishees gaariidha. Kun wal lamaan gaafachiisu. Dachee diriirtuudha. Roobaa fi duumessaan beekamtii har'ammoo aduutu jira. Haala qilleensa gaarii keessa dhufe. Roobaa kan yeroo qilleensa kan qorru kana. Yeroo saannati duubarraan qorras dhufu kana sirba akkam barbaachisa. Sirba gadhiisuu barbaaddani? Ho'uu qaba namni. Daawwattoota keenya wal simbarsiisa maqaa kee. Tole ani Abdulaziz Isaa jedhama. Atiyoo. Ani Abdii Hasan jedhama. Abdii fi Abdulaziz karaa OBS'n gidduu magaalaa Roobee taanee sirba tokko hawaasa Oromootti jabaa jechuu barbaadu natti fakkaatee Baale biyya gootaati, biyya jaalalaatis kam akka filattan isintu beeka. Mari'attaniitu maaf beeku. Tole Abdii maal jedhan? Oromoon akkuma walii galaatti seenaa, duudhaa, falaasama, gootummaa, jaalala, sirbaati. Walleen bareechee ibsachuu beeka. Walleen babbareechee ta'ee ibsate immoo uummata biraan ni gaha. Akka carraa ta'e immoo yeroon isaa toleera. Kiliippiin toleet uummata bira gaha. Babbareedeet yaa'a. Mee sirba kama uummata keenyaan haageen? Oromoon sirbaan waan baay'ee jedha. Kana caalaa ammoo tun sirbichi ufumaa yoo jedhe hoo araarsaa beektaa? Araarsaa gadhiisaa. Saannatirraan duumessaa'ee. Fooliin eenyu urgaa'eedha? Fooliin gootaa urgaa'ee. Cilaaloorraan duumessaa'ee. Fooliin hundumaa waliin ga'a isa affeerra. Arda banko sore adesa lagamru adesa kabana ko iranga faunda iraga farakina tunavluge kanko arida laluluku urufan katamra kesatu gafati Erkasorte abdadu lafa dirana fini aboro bari kai aboro bari kai aboro bari kai aboro bari kai Jilalo randu mesae folingo ta urgae oh jilalo randu mesae folingo ta urgae oh jilalo randu mesae folingo ta urgae oh jilalo randu mesae folingo ta urgae tuta randu mesae folingo ta urgae dambal randu mesae folingo ta urgae noba randu mesae folingo ta urgae sanat randu mesae folingo ta Mogor randu mesae Olingo taurga Kibe randu mesae Olingo taurga Wallo randu mesae Olingo taurga Anon randu mesae Olingo taurga Oh sabi ha Ya jole ya di romalo lumni yuye imbatualo 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 Dale 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 Ade sakabata dale dale Ule laga mure dale dale Eron of kalchi dale dale Ayamton ture dale dale Arangamal mukha dale dale Mukha ka machru dale dale Omona abdadu dale dale Ayam nanon ture dale dale Adachasa dacho dalen ore fena jaka kase aramo Adachasa dacho dalen fena jaka kase aramo Alaya
dachasa dacho dale ore kena jaga kase aramo utiya wadesa o ya dachasa dacho dale ore kena jaga kase aramo jijabanole o ya dachasa dacho dale ore kena jaga kase aramo duliya da besa o ya dachasa dacho dale ore kena jaga kase aramo anole o ya dachasa dacho dale ore kena jaga kase aramo dale 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 ade sagabata dale dale ule laga mure dale dale rono of kachi dale dale am ton ture dale dale aranga mal muka dale dale muka ka majru dale dale komona abdadu dale dale yam nanon ture dale dale dachasa dachasa dacho dalen ore fena jaga kase aramo dachasa dacho dalen fena jaga kase aramo allayanu tacha o ya dachasa dacho dalen ore fena jaga kase aramo aleban guracha o ya dachasa dacho dalen ore fena jaga kase aramo utiya wadesa o ya dachasa dacho dalen ore fena jaga kase aramo jijabanole o ya dachasa dacho dale ore fena jaga kase aramo duliya da besa o ya dachasa dacho dale ore fena jaga kase aramo budu anole o ya dachasa dacho dale ore fena jaga kase aramo rooba erga geenye teessuma lafaa isii qofa miti kan yaadatamu gootonni baalee sirnoota darban keessa uummata oromoo gidiraa fi cunqursaa sirna nafxanyaa jalaa baasuudhaaf qabsaa'aa turan hedduun isaanii godina kanaa kan burqan fakkeenyaaf yoo kaafne kanneen akka jeneraal Waaqoo Guutuu, Haji Adam Saaddoo, jeneraal Hussein Buneefaa dabalatee qonnaan bultoonni baalee wayita san waliin dammaqan marti isaaniitu uummata oromoo sirna cunqursaa jalaa bilisa baasuuf warra yeroo sana otoon baratin sirna dimokiraasiitii fi mirga ofii kabachiisuudhaaf qabsaa'anii hanga arginu kanaan dhugaan ergaas geenyamee kana yaadachaatiin sirba qofa isin afeeruurra seenaa waliin barachaa turtii afeerraa muuziqaa kana waliin dabarsinaa amma manguddoo tokko cinaa jira manguddoon kun jiraataa magaalaa Roobeeti waa'ee qabsoo qonnaan bultoota baaleerraa waa'ee gootota kanarraa waan xiqqoo irraa odeeffachaan sirba isin afeeraa turtiin keessan dhandhama muuziqaa wajjin haa ta'u wal barramee jalqaba irratti manguddoo eenyu jedhamtu Idris Obsaa jedhama soorama ba'ee barsiisaa ture tolemee Idris Obsaa seenaa qonnaan bultoota baaleerraa yookaan seenaan qonnaan bultoota baalee ka'umsi isaa maali wanni beeytan ka'umsa isaa akka beekamu yaa'u qabsoo qonnaan bultoota baalee wanni qabsoo qonnaan bultoota baalee wanni jiru ka cunqursuu fi cunqurfamaa yoo jiraate yeroo hunda waatu uumama jechuudha. Kana keessatti waa'ee malafaa kanaa wal qabatee wanni baale keessa gayaatiin ture sirna Haayile Sillaasee keessa baay'ee kana barakkisuu fi baay'ee uummata keenya qabsaa'ota baale keessatti argaman ka baay'ee lolchiisu ture. Haaluma kanarraa akka ka'e sochiin kuni keessattuu gara dalloota gara gammoojjiitti gaara baalee kana gaarreen baalee kana keessatti sochii guddatu godhamaa ture mootummaa Haayile Sillaasee waliin.
haaluma kanaan kun qindaa'ee walitti eegasii wanni tokko tokko ka barbaachisu wanni akka qabsoo hidhannoo kana deemsisuuf haala Sumaalee walitti hidhatee asii gad deemaniitiin meeshaa waraanaa kana argachuudhaan qabsoo Baalee keessaa kana finiinsuun namoonni akka Waaqoo Guutuu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Huseen Bunee namoonnis biroos jiru haga kitaaba garii keessatti barreeffamanii jiran akka Adam Jiloo namoonni kunniin qabsoo kana finiinsuun karaa gammoojjii Baaleetii fi gaarreen Baalee kana keessatti sochii guddaa godhaatiin turan. Shole rangaltu mare rangaltu borera afambartu shole rangaltu mare rangaltu borera ni wake salali sholeda rangaltu mare rangaltu borera kauji bilike sholeda rangaltu mare rangaltu borera ni gota kelali sholeda rangaltu mare rangaltu borera kamutin sinike sholeda rangaltu mare rangaltu borera Ormatali ali sholeda arrangaltu mare arrangaltu borera Ulika papisa sholeda arrangaltu mare arrangaltu borera Sena ke sayomu sholeda arrangaltu mare arrangaltu borera Undatenya bosa sholeda arrangaltu mare arrangaltu borera Afampartu sholeda arrangaltu mare arrangaltu borera Afampartu sholeda arrangaltu mare arrangaltu borera Socorro ballina data sayugo olika gota koma tubakada Socorro ballina data afillo kirani pia koma tubakada Socorro ballina data elemo olika gota koma tubakada ira gonni dalche ballina data amboko kudari jalju koma tubakada sari jode gimpi ballina data tegiko walaga jardo koma tubakada warra sena bektu ballina data kibeko kumai limu koma tubakada najoda bimandi ballina data nango kujaji yubyo koma tubakada biye ilmangota ballina data nakamde arjogo pinja mal tubakada madawala buda ballina data nagalle arsi asalla mal tubakada akawa kogutu ballina data adola mujiko ya belo mal tubakada
galmeeffadhu seenaa baadhina daataa lalistu biyya koo oromiyaa maaltu fakkaata sokorruu baadhina daataa lalistu biyya koo oromiyaa maaltu fakkaata sokorruu baadhina daataa goota koo taaddasaa shawaa koo maaltu fakkaata. Sokorroo baadhina daataa sayoko olika goota koo maaltu fakkaata sokorroo baadhina daataa appelloo idaamii biyya koo maaltu fakkaata sokorroo baadhina daataa elemoo olika goota koo maaltu fakkaata sokorroo baadhina daataa jimmaa koo machaaraa qeexxee koo maaltu fakkaata akkasuma sheekaa baadhina daataa biyya koo gaasaraa dishoo koo maaltu fakkaata adam dararraa baadhina daataa kofalee goota koo adamii maaltu fakkaata akka lemoo qilxuu baadhina daataa harargee goota koo elemoo maaltu fakkaata mammoo musammirfaa baadhina daataa galamsoo awwadaayin calankoo maaltu fakkaata akka garii tulluu baadhina daataa booranaa adoolaa gujii koo maaltu fakkaata hanga oromtichaa baadhina daataa salaalee goota koo taaddasaa maaltu fakkaata akka abbaa gammachiis baadhina daataa beddellee oromuu yaayuu koo maaltu fakkaata galmeeffadhu seenaa baadhina daataa goreekoo abbaa booraa battuu koo maaltu fakkaata sokorruu baadhina daataa lalistuu biyya koo oromiyaa maaltu fakkaata. Kana maleellee ammoo uummanni kuni uummata hojjuma ofii socho'u osoo hin ta'in uummata biyyaa waliin socho'u ture. Keessattuu as keessatti amma namni tuqamuu qabu Haji Adam Saaddooti. Haji Adam Saaddoo abbaa biyyaa abbaa baaleeti yoo jenne hin dandeenye. Abbaa Oromiyaati yoo jenne hin dandeenye. Qabsoo uummata Oromoo kana waa'ee biyya Oromiyaa kana keessatti keessattuu Baalee keessatti godhamu hundi isaan bira gaheetiin achi biyyatti faca'a. Maal ture yoo san hojiin isaanii? Hojiin isaanii hojii garaagaraa dalagaa turanii. Jechuun abbaa gadaa turammoo imaama wayii turammoo maal turan? Dhageettiin isaan uummata irraa qaban kun maal irraa ka'eeti? Isaan abbaa biyyummaatiin beekaman. Dubbiin kamiyyuu abbaa biyyummaatiin beekanii yeroo garaagaraa gizeen hojjetaa mootummaallee turanii jira. Akka bulchiinsa aanaa Ginneerillee turanii jiranii. Barataniiru isaan? Isaan barnoota Arabaa malee barnoota ammayyaa kanaan ma jechuun mana barumsaa seenanii baratan natti hin fakkaatu. Garuu haga tokko waa babarreessuu hin danda'an afaan Amaaraa kanaan illee hayyummaa uumamaa qaban beekumsa uumamaa qaban. Addi isaanii wanni rabbi isaanii kenne keessa bakkatti wanni tokko yoo namatti dhufeetiin jedhe asantamaan waan san hubatanii gaafii ummata gammachiisu gaafii diina san rifachiisu deebisuu irratti nama uumama qabu tokko. Olan keessan gabbatu baay'aa warri keessan funnaan gubaayyaa martiin booraa irreeshu baay'aa kuntuut booraa tuloo kaayyaa ilmeesiifuu jedhee kutaayyaa amma hoolleeti yoo amma tiyyee waaqiroobe bisaan gallakkise bisaan cinna maddasii lakkise maddi jibraasii fuuloo lakkise dhaalaan abbee fayyaa nu nyakkise abuuranii dhiyoo si fuudhanii guyyaa fuudhaa dadaa si muudanii aguntutaa dhufee si bubbuta lolee wayyee tiyyoo lolee wayyee qaamorii kutoo nama garoo mahiyere amma hoollee tiyyoo amma hoollee tiyyoo Olan keessan gabbatu baay'aa warri keessan funnaan gubaayyaa martiin booraa irreeshu baay'aa kuntuut booraa tuloo kaayyaa
foje de gutaya amma holle tiyo ammatiye 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 wagirobe bisanga lakise bisanchina madasi lakise matti jibrasi fulo lakise dala na be fayanu nyakise aburani dio sifurani uya fuda dada simudani aguntu tadu facebook kuta ole wayeti yo ole waye diga mureti yo nagangaro magambori gudola magaro yere 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 fakkeenyaaf yeroo tokko gizee Haayile Sillaaseeti. Yeroon sun yeroo Haayile Sillaaseeti. Yeroo Haayile Sillaasee keessa Haayile Sillaaseen Huseen Bunee fa'aa akka nama shiftaatitti ilaalanii nama bosona galee kaayoo malee lolu godhanii dubbatan namoonni baay'een. Garuu yeroo san keessa isaan asii namarraa dhagaye kan amma isaan asii ginnee dhaqan muudamanii ginnee dhaqanii dubbiin dhumee jara harka kennachiisuuf murteessanii Haayile Sillaaseen faati eega murteessan booda duuba isaan dhaqan gaafa dhaqan kana waa qabatanii dhaquuf dhaqanii isaan dubbii dubbatanii waliin haala sirna kana itti fixan geessanii siin deebi'an namoonni nuu hime qabsaa'otuma namatti isaanii himuu dhagaye achi dhaqanii walumaan dubbataa oolanii ginneeritti galanii ginneerii gaggara galanii halkan gaangee farda ofii yaabbatanii Huseen Bunee fa'aa dhaqanii boryoo ilma baalee fichisiisuu fi miidhaa guddaa irra geessuu barbaadan malee akka asitti hin argamne jedhanii halkanuma san ol deebi'anii bulan ginneeriin jechuudha. Eegas hin dhufanii ganama jarumaa waliin akka nama waan kana quban qabne akka nama biran gahiniititti dubbii kana fixuuf asii ka'aniitiin dhaqan jedhan. Haayile Sillaasee miti Haajii Adamii fi namoonni jaarsummaa kana fixan. Boru akka hin baane kan jedhaniin immoo boru akka asitti hin argine kan jedhu Huseen Bunee fa'aan jedhan. Jeneraal Huseen Bunee fa'aan akka asitti hin argamne jedhan. Eegasii dhaqanii ganama da'umatti ol deebi'anii warra kalee jaarsummaa waliin dubbatanii dubbii fixuuf jedhan kana haa deemu waliin jedhan hin dhaqan. Tasayoo achi gaanii jedhan jirru sun jirtu dubbiin harkaa fuudhan. Innaa namoota waan akkanaa kan hojjete namoota qabsoo keessa jeneraal Waaqoo Guutuu isaa dubbatu dhaga'edha waan kana.
isin akka carraa namoota qabsooftota gaafas waan kana yaadanii mukatti yaa'anii qabsaa'aa turan akka carrallee argattan amma isin irraa dhaga'u qaamallee argitanii mee yoo dhageettanillee irraa hubattan fedhiin qabsooftota sanaa yoo san maal turin wanni jararraa xiinxaltan namni ani dubbisu keessa Adam Jilooti kaleennaan namni ani beekeetiin jedhu Haji Adam Saaddooti kuni waa'ee mirga ummata Oromooti akka ummanni Oromoo hin gabroomne warra fedhan ture fedhiin isaanii guddaan kana fedhiin amma Haji Adam yeroo garagalaa dirree Sheewseen kanallee hin dhaqanii dirree Sheewseen yoo dhaqanii jedhan dirree namni waa tokkoon qofa laala dirree namni muudaan laala dirreen garuu muuda qofaa miti kaayoonisii dirreen waa lama qabdi muudallee qabdi bakkee dho'isaan gootonni Oromoo garagaraa dhufan namoonni Oromoof quuqaman garagaraa dhufan itti wal argan ture haala kanarratti yeroo garagaraa yoo achi dhaqanii galan hidhaan isaa mudataa wanni garagaraa isaa mudataa Haji Adam Saaddoo jechuudha maali mootummaa yoo san jirullee waan kana keessatti hin beeka haalli kuni maali diddaa gabrummaati kun bittaa diddaa gabrummaati haala kan ofirraa faccisiisuuf tattaaffii guddaa godhamaa ture keessaa tokko.
Oromiyaan halalistu. Hadabiya sitodesa mujabiya nadagesa sumanjale namakesa gakabduke nambalesa ulkaftuke nanebisa muriga Kasair sunnah mana asmate jungkar mana oromo barmida kuma ada sabarun wangutana ko kasair sunnah mana wallalun barkar mana urmu mana gadum mana mariga Nagafaya waliyana dargaggeessa ammam geessa mujaabiya nadageessa sumanjaadhe nama keessa gaqqabduu kee nan balleessa ol kaaftuu kee nan eebbisa mariga amma galata siyaana wajjin haasofnala jedham jedha harka keessa walitti rukutaale yaa seeniyoodha kaakoo yaaboka yaa seeniyoodha kaakoo yaaboka wajjin jalaga yaase 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 laga yaase laga koota kataanu gargarin baanu yaase lule yaase lume yaase laga yaase laga sawala gana kutuba fanna swadin balese
naka kota katanu gargar banu sawala gana koto bafanu wadem balese korre kotara tanni bidirbi ufera lacha asigi zir korre sotte boriga hoy salamaga dhaamsa yoo qabaattan carraa isiniif kenna. Kuni kan isin dubbisaatiin jiru televezyiinii haaraa televezyiinii OBS ergaa dabarfatu yoo barbaaddan. Bareeda gaa wanni guddaan haga ammaa rakkinni jiru wanni guddaan seenaa dhugaa seenaa qabatama qabu ummata keenyaan ga'uun ummata keenya wal hubachiisuun waa'ee qabsoo keenyaa kanallee waan jiru dhugaa jirtuu fi hubachiisanii qabsoon keenya ammoo garam deemuu akka qabu gadi fageenyaan ummata keenya hubachiisuun waan barbaachisaa ta'e. Wanni inni waliigalatti wanni inni ilaalamuu qabu tokkummaa ummata kanaati. Ummanni kun yoo tokko ta'eetiin jedhe bu'aa guddaa argachuu danda'a. Tokkummaan keenya ammoo yoo hin jiraatin akkanumatti bobayaatumaan akkuma faffaca'e kanatti namuu jiraata. Kanaaf bakka barbaadan ga'uuf tokkummaan wal hubachuun seenaan dhugaa galmaa'uun barbaachisaadha. Kanaaf ammoo isinillee baay'ee galatooma warri OBS kana amma dubbiftan kun. Anarra garuu namoota jechi tokko tokko yoo jiru nama hedduu bira yoo gaheetiin jedhu waatu keessaa bu'aatiin deema. Adada waa keessaa bu'aatiin deema wanni tokko ammoo dhugummaa ofii dhabaatiin deema. Kanaaf gara soorsiitti kalooytanii namoota umriin irra jira bira geettanii namoota seenaa barreessaa jiru irra geettanii hundee dhugaa argachuudhaan waan dhugaa san uummata irraan akka geettan isin dhaamuu barbaadaa galatoomaa isin hin jedha. Ulfaadhaa isinillee. So sabaa falmatu kufe bilisummaa oromo jecha lubbuu isaa wareegee lufe. Garaa tattise gaaf matara yaasiin tarrise.